Do it! Do it! Yes, you can! Do it! Just do it! Gabaasa Christian Today waa'ee Kiristaanota Itoophiyaa lola Tigraayitti qoqqoodamanii fi loogii jiruu isiniif dhiyeessina. Lolli gaafa sadaasa afur muummicha ministeera Itoophiyaa ajajeen eegalee kaaba Itoophiyaatti buufata isaa kan godhate raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa na jalaa rukutamaniiru jedheen ture. Egaa yeroo kana ture lolli hamaan yeroo dheeraa fudhate kan inni jalqabe bilbillee fi intarneetiin naannoo Tigraay keessatti kan cufamee fi odeeffannoo argachuu rakkisaa ta'e. Namni Kiristaanii lammiin isaa ala ta'e tokko United Nation keessa hojjetu Christian Today akka gabaasitti baay'ee waan bitaa namatti galu ture jedhe. Hojjetaa United Nation kan ta'e kun naannoo warra baqatanii kan ture maqaan isaa akka ibsamu kan hin feene akka jedhetti guyyaa jalqabaa lolli ture baay'ee hamaa fi fokkisaa ture jedhe. Namoonni itti dhukaafamaa turanii kaan du'aniiru kaanis reebamaa turanii. Reeffa namootaa fi warra reebames mana keessaa dhoksuuf yaaliin godhameera jedha. Namoonni mana amantaa Ortodoksii eeganii fi achi keessa turan illee ajjeefamaniiru jedha. Tigraay keessa parsantii 95 ol Ortodoksii yoo ta'an amantaa Protestaantii ta'an naannolee biraarraa akka dhufanii fi daaqoniin tokko qabamee hidhamee namoonni lama immoo ajjeefamuu isaanii ibseera. Deebiin waldaa kiristaanaa laattiinis baay'ee akka gaddee fi namoota du'an kanaaf illee beekamtiin akka hin kennamne ibsee jira. Christian Today akka gabaasitti Tigraay keessatti namoonni miiliyoona tokko ol ta'an akka beela'anii fi namoonni nagaan kumaatamaan lakkaa'aman gara Suudaanitti baqatanii jiru. Kiristaanonni miiliyoonaan lakkaa'aman garuu loogii fi deeggarsa lola Tigraayitti deemu kanaaf agarsiisaniiru jedha akka Christian Today gabaasitti. Dhugaadhumatti kiristaanummaan biyya Itoophiyaa keessaa qorumsa keessa akka seenee jiruu fi akka sabaatti wal qooduu fi siyaasa biyyattii amantii caalaa yaada namoota akka fedhe gochaa akka jiru mul'isa jedhe. Maaliif amantiin Protestaantii gara miiliyoonii 20tti siqu ol lola kana deeggaru kan barbaachisee fi kun dhugaadhumatti waan baay'ee nama qaanessudha. Macaafni yeroo dubbatu amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatan isinumti of ilaalaa of qoraa Yesus Kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma hin beekture yoo akkas ta'uudhaa baate qorannaa sanaaf kufuu keessan jedha.